Yaadni kan biraan jiru egaa sooshaal neetworkiin haala keenya gaarii isa guyyaa guyyaa akkamitti jijjiiraa jira? Haala keenya isa badaa immoo guyyaa guyyaadhaan garamitti gaggeessaa jira? Jijjiiramni nuyi keessa jirru maal fakkaata? Sooshaal neetworkiin haala yookaan muudii isa jedhamu afaan Ingiliziitiin muudii nutti qabachaa jira moo nutu sooshaal neetworkiitti muudii qabachaa jira? Isa jedhamu leenjii keenya hojii onlaayinii fi hubannoo namootaa jedhu kutaa lammaffaa kana keessatti wajjin ilaalla. Akkuma yeroo darbe waadaa isiniif seenee ture barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e hubannoo guddaa of keessaa kan qabu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Egaa nagaa koo isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaan koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Kan isinii wajjin turu ani Indaalee Addaamuudha. Yeroo baay'ee odeeffannoo waayitaawaa fuula YouTube irratti, fuula Facebook irrattis, Telegram irraanis, WhatsApp irraanis na argachuu dandeessu jechuudha. Akkuma iskiriinii irraa argaa jirtan wantoota kanaan kontaaktii na gochuu dandeessu. Gaaffii yaada qeeqa yoo qabaattan keessaan na qaqqabsiisuu dandeessu. Amma kallattumaan gara leenjii keenya hojii onlaayinii fi hubannoo namootaa jedhu har'a kutaa lammaffaasaa waa'ee sooshaal neetworkii qabadhee isiniif dhufeen jira. Achi keessatti egaa sooshaal neetworkii maaliif barbaachise? Hojii onlaayinii fi sooshaal neetworkii maaltu walitti fide? Isa jedhamu tokko tokkoon ilaalaa deemna waan ta'eef sooshaal neetworkiin kun immoo maali kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Isa dura waa tokko wajjin ilaalla. Innis yaadumaan isinii ibsa jechuudha. Waa'eedhuma hojii onlaayinii kanaan wal qabate kaayyoon jiru leenjii yeroo darbee keessatti wantoota sadii nu barbaachisa jedhee isin hojjedheen ture. Innis bilbila ismaartifoonii jennee turre, kan lammataa intarneetii, inni sadaffoon immoo yeroo gahaadha jennee turre. Egaa kana qofa miti, wantoota baay'ee barbaada hojiin onlaayinii. Appilikeeshinii irratti hojjennu illee filachuun dirqama ta'a waan ta'eef sooshaal neetworkii maaliif hojii onlaayinii keessa fidde yoo jettanii, sooshaal neetworkii malee waan hojjennu hin qabnu. Sooshaal neetworkiin kunis immoo appilikeeshiniidha waan ta'eef hojiin onlaayinii immoo maal irratti hojjetama? Appilikeeshinii irratti hojjetama. Biiroon keenya guddaan, kaampaaniin keenya guddaan hojii onlaayinii keessatti maaludha jechuudha? Appilikeeshinii nuyi irratti hojjennu sanadha jechuudha. Tole egaa bilbilli kuni yoom waanti bilbila haasaamuu jalqabuunsaa akka lakkoofsa faranjiitti bara 1940 ture. Innis egaa hojii injiineringii keessatti yeroo jalqabeedha. Egaa bilbilli yeroo sana dhufe asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu moobaayilii wanti jedhu mataan isaayyuu bara 1973dha kan inni jalqabe jechuudha. Akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Moobaayiliin 1973dha jechuudha kan inni fakkii irratti argitan kuni namichi kuni injiineradha. Bilbila kana fakkaatudha kan inni kalaqe. Their first mobile phones were not really mobile phones at all. Akkasumara moobaayilii jechuun nu rakkisa. Egaa moobaayiliin egaa yaadam isaa bara 1940 dhufuyyuu malee hojiirra achi as faayidaa kennuu kan inni jalqabe bara 1973 boodadha jechuudha.
kudha akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Sanaa asittitu jalqabe jechuudha. Har'a gara waggaa 50 wayii jechuudha. Meegaa guddinni moobaayilaa kun akkamitti gara kanatti dhufee akkamitti waan xiqqoo irraa ka'ee gara kana yaadarraa ka'ee gara qabatamaatti dhufee qabatamaan isaa immoo gara addunyaa kanaa hundaatti babal'ate addunyaa keenya raasee kan jedhu egaa leenjii kana keessatti xiqqoo ishee yaada keessan walittin isiniif qabadhee yaada akka biraa namne jechuun dhaamsa kooti. Egaa miidiyaan yookaan neetworkiin hawaasaa kun maali? Social networks inni jennu kun maali isa jedhutti gaafa deebinu social networkii jiran keessaa inni jalqabaa Facebookidha jechuudha. Facebookii baay'een keenya itti fayyadamaa jirra. Namni Facebookitti fayyadamaa hin jirre waan jiru natti hin fakkaatu. Akkuma argaa jirtan nin jala sarare kun Facebookidha. Kaampaanii yookaan kaampaaniin Facebookii hoogganu Meta pilaatfoormiidha. Innis eenyudhaan hoogganama? Mark Zuckerbergiin namicha jedhamu kanaan hoogganama jechuudha. Biyya eessaatti argama? Akkuma argaa jirru biyyi inni keessatti argamu United States'dha jechuudha. United States'dha. Bara 2004 jalqabame jechuudha akka lakkoofsa faranjiitti. Waggoota isaa amma 2025 keessa jira waan ta'eef lakkooftanii bira ga'uu dandeessu jechuudha. Waggoota inni lakkoofsise yuuzarii biliyoona 3 fi isaa ol qaba jechuudha. Feesbuukiin kuni walakkaa uummattoota addunyaa kana gahaa jira jechuudha. Naannoo biliyoona 7 tuqaa wayii hanga biliyoona 8tti tilmaamama waan ta'eef baay'inni uummata addunyaa. Isa keessaa yuuzarii biliyoona 3 qabatee kan jiru Feesbuukii isa nuyi jennu kanadha jechuudha. Namoonni baay'een keenya Feesbuukii irratti waan baay'ee odeeffannoo uumuu ni dandeenya, sheerii gochuu ni dandeenya yookaan waliif qoqqooduu dandeenya. Beeksisa beeksifachuu dandeenya. Namoonni baay'een namoota immoo kan maallaqa ittiin hojjetan jiru. Kaampaaniin United States keessa ta'e kun egaa nu fayyadeera yoo jenne baay'ee waan nu fayyade miti. Odeeffannoo waliif qoqqoodna waliif dabarsinaa. Dhiibbaan tokko tokko hin geggeeffama. Dhiibbaan amantii, dhiibbaan jiruuf jireenya hawaasaa karaa kanaan hin geggeeffama. Garuu uummanni keenya itti fayyadameera yoo jenne gaaffii deebii hin qabnedha jechuudha. Akkuma baay'een keessan argitan qarshii baay'eetti guunnaa, qarshii baay'ee irratti dhangalaafna. Garuu faayidaan nuti argannu gama galiitiin yoo ilaalame baay'ee suukaneessaadha jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Garuu biyyoota United Statesin baay'ee fayyadeera jechuudha. Kanaaf social networkiin kun baay'ee nu miiteetti jechuudha. Kanaaf inni muudii isinitti qabatamoo muudiitti qabachaa jirtu inni isinin jedheef kanaafidha. Maaliif daataa keenya callumennee gubuurraa wanti achi as nu deebi'aa jiru hin jiru yoo ta'e rakkisaadha jechuudha. Rakkisaadha. Inni kan biraan Instagramidha. Akkuma Feesbuukii Meta pilaatfoormiidha. Kaampaaniin isa hoogganu jechuudha. Mark Zuckerberg namicha jedhamudha kan Meta pilaatfoormii kana hoogganu isiniin jedheera. Nama dhuunfaadha, nama qabatamaadha. Namoota baay'eetu gaaffii kaasa jechuudha. Waa'ee social networkii fi hojii onlaayinii wajjin wal qabatee hubannoon bal'aan utuu nuu kenname, gaffageenyaan utuu nu barsiiftanii, leenjiin utuu kenname jecha turtanii. Leenjiin keenyas egaa kaffaltii isin hin gaafatu, baasii isin hin gaafatu. Daataa keessan banattanii yuutuubii keessan hordofuu qofadha. Wanti isin irraa eegamu jechuudha. Inni kan biraan
kaantiriidha. Biyya inni keessatti argamudha. Instaagiraamiin kun akkuma feesbuukii Yuunaayitid Isteetii keessadha jechuudha. Kan inni laawunchii ta'e yookaan kan inni jalqabame bara 2010dha jechuudha. Yuuzarii yookaan namoota daawunloodii godhan haga biliyoona 5 isaa olitti tilmaamama jechuudha. Instaagiraamiin kun illee baay'ee bal'aadha waan ta'eef namoonni baay'een keessan beektu. Inni sadaffaan yuutuubiidha. Kaampaanii Alphabet Inc jedhamuun kan hoogganamudha. Chief Executive Officer isaa PK Sundararajan kan jedhamu garee kanaan namicha kanaan kan hoogganamudha jechuudha. Kaampaaniin Alphabetii kuni jechuudha. Yuutuubii kana oon kan godhu Google kaampaaniidha jechuudha. Baay'een keessan waa'ee Google beektu waan ta'eef kaantiriin isaa Yuunaayitid Isteetiidha. Baay'een appilikeeshinii egaa dargaggoota Ameerikaatiinidha kan inni hojjetame jechuudha. Isa kana quba qabaachuu keessan dirqama ta'a jechuudha. Achii booda gara biyyoota Eeshiyaattidha kan inni babal'ate. Sanas egaa duubarra ilaaluu dandeenya waan ta'eef gaafa fageenyaan leenjiin kun baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef ammayyuu biraan hafina. Kaantiriin inni keessatti argamu Yuunaayitid Isteetii jedheera. Launched in 2005 2005dha akka lakkoofsa faranjiitti yuuzarii 2.5 biiliyoona kan fi isaa ol kan qabudha. Yuutuubiin kanadha egaa. Achirratti soo galiin hojjetamaa jira. Namoonni qarshiin argatu yoo jenne baay'ee dadhabsiisaadha jechuudha. Ulaagaalee isaan kaa'anii jiran baay'ee ulfaataadha waan ta'eef waa'ee hojii onlaayinii keessatti egaa yuutuubiin kun gahee guddaa taphata jechuudha. Ammumayyuu viidiyoo kana yuutuubii irratti ilaalaa jirtu waan ta'eef akkasumas viidiyoon waa'ee amantaa hin hojjetama. Viidiyoon gosta adda addaa hin hojjetama. Kan poolitikaa hin hojjetama. Wanti hin hojjetamne hin jiru jechuudha. Asirratti garuu dhimmi keenya dhimma hojii onlaayinii waan ta'eef yuutuubii irratti galii namoonni argachaa jiran akkasumara baay'ee faayidaa kan kennu ta'uu baatullee yuutuuberoonni baay'een fayyadamaa ta'aniiru jechuudha. Inni kan biraan tiitariidha. Sooshaal neetwoorkii inni arfaffaan tiitariidha. Koompaanii X Corporation jedhamuun kan hoogganamudha. Innis immoo namicha Elon Musk isa sooressa addunyaa kanaa ta'ee amma yeroo ammaallee namichi irraa fuudhe tokko jira jechaa jiru. Innis egaa propaagandaa yeroo ammaadha olola ta'ee hin beeknu. Isas egaa yeroo dhiyootti nu beeksisu jennee yaadna. Namicha kanarraallee namni caalu hin dhufa jedhamee yaadamaan turre amma garuu namichi wayii ka'eera jedhanii. Innis egaa Yuunaayitid Isteetiidha. Bara 2010 kan jalqabamedha. Yuuzarii biliyoona 1 isaa ol kan qabudha jechuudha. Tiitariinis sooshaal neetwoorkii keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni shanaffaan teelegiraamiidha. Teelegiraamii baay'een keenya beekna. Yeroo dhiyoo asitti bakka itti qarshiin hojjetamu ta'ee ture. Waggoota muraasaa fi akka akkaawuntiitti fayyadaa ture jechuudha. Akka baankiitti nu fayyadaa ture. Nullee egaa yeroo muraasa itti fayyadamne qarshiin xixiqqoon illee achirratti nu jalaa ugguramee kan darbe baay'een keessan namoonni mudannoo kanaa qabdan jiraachuu dandeessu. Teelegiraamiin akkaawuntii duraan veerifaayi godhamee banamaa ture. Uggureera jechuudha. Itoophiyaan akka isheen hin fayyadamnee fi uggura taasisee ture jechuudha. Kanas egaa baay'ee keessantu quba qaba. Keessa deebi'uu nan gaafatu. Sooshaal neetwoorkiin kun egaa baay'ee muudii nutti qabate jechuudha. Namoonni baay'een goyyomfamaniiru waan ta'eef tooftaan annaallee achi keessa jira. Wanti gaariin wanti hamaan achuma keessa jira. Teelegiraamiin kun egaa kaampaanii teelegiraam jedhamuun kan hoogganamudha. Namoota lamatu hundeesse jechuudha. Niikolee fi Pavel Durov namoota jedhaman kanatu hundeesse. Innis egaa Yuunaayitid Arab Imireetisiin keessatti kan argamudha. Biyyoota Arabootaa keessatti kan argamudha. Bara 2013 jalqabame jedha. Fayyadamtoota biliyoona 1 isaa ol kan qabudha. Egaa teelegiraamiin kun baay'ee illee jabaa miti. Yeroo baay'ee hannati itti baay'ata. Baay'ee illee amanamaa miti garuu odeeffannoo bifa gaarii ta'een wal jijjiiruun
bakka itti danda'amudha. Sooshaal neetworkii keessaa isa baay'ee beekamtii qabudha jechuudha. Akka kanii biyyoota Ameerikaa kanaa jabaa miti garuu hojiin irratti hojjetama. Namoonni baay'eenis egaa achirratti nyaatamaa oolu, fayyadamaas hin oolu. Baay'ee isaa sobatti itti baay'ata jechuudha. Akkaawuntii keenya illee abbaan barbaade haakii gochuu danda'a. Cabsuudhaaf illee baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf egaa akkaawuntii baay'een cabee qarshiin achirra jirullee yeroo itti babbadaa ture mul'ataa ture waan ta'eef abbaan barbaades dhufee sin goyyomsee qarshii hammana gashii hammana ta'eesiif deebi'a jechuudhaan bifa salphaa ta'een dafanii akkaawuntii keenya argachuu yeroo itti danda'an tureera. Kanas egaa abshaalomuu qabdu jechuun dhaamsa kooti. Inni jaaffaan waatsaappiidha. Waatsaappiin egaa meetaa pilaatfoormiidhaan Yuunaayitid Isteetiin keessatti kan argamu ta'ee kaampaanii meetaa pilaatfoormiidhaan hoogganamudha. Maark Zuckerberg isinii kaaseen ture namicha beekamaa kana jechuudha. Innis egaa bara 2009 jalqabame waatsaappiin kun akka lakkoofsa faranjiitti fayyadamtoota biliyoona 2 isaa ol kan qabudha jechuudha. Egaa waatsaappiin kana fakkaata. Inni kan biraan jiru torbaffaan liinkdiin. Liinkdiiniin kaampaanii Maayikiroosooftiin kan hoogganamudha. Innis egaa namicha Biil Geets isa sooressa addunyaa ture kanadha. Namicha kana namni wallaale jira jedhee yaadu. And Paul Allen in 1975. Namoota kana lamaan hundeeffame jechuudha. Eessatti hundeeffame? Yuunaayitid Isteetiin keessattidha jechuudha. Kan inni hundeeffame liinkdiiniin kun egaa first business platform jedhamuudhaan illee ni beekama jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi liinkdiiniin pilaatfoormii yookaan appilikeeshinii biizinesiin irratti hojjetamu jedhamee bara 2003 kana jalqabee jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii baay'ee beekamaadha. Qarshiin illee baay'ee irratti hojjetama. Bara 2003 jalqabame yuuzarii miliyoona 930 isaa ol kan qabudha jechuudha. Odeeffannoon kun egaa yeroo gara yerootti dabalaa deema waan ta'eef borimmoo kan biraa ta'uu danda'a. TikTokidha inni kan biraan. TikTokii baay'een keenya irratti wantoota bashannansiisoo hin hordofna. Wantoota baay'ee viidiyoo adda addaa baay'eetu irratti hojjetama. Kaayyoomti isaayyuu jalqaba namoonni bifa viidiyootiin odeeffannoo akka waliif daddabarsan entertainment yookaan bashannana adda addaa akka irratti hojjetamu yaadameetu kan inni hojjetame jechuudha. Namicha Zhang Timing jedhamuun kan hoogganamudha jechuudha. Innis sila isinii kaaseera jalqaba irratti isinii kaaseera waa'ee biyyoota Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa gara Chaayinaa kana fakkeenya isinii fudhadheera. Gara Yuunaayitid Isteetii fi gara Chaayinaa kanattidha appilikeeshinoonni yeroo baay'ee kan isaan hojjetamanii. Isaan kunis egaa dureeyyiidha, biyyoota dureessota ta'anidha, richest countryidha isaan kun lamaan Chaayinaa fi Ameerikaan jechuu kooti. Yuunaayitid Isteetiin akka addunyaatti iyyuu sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti jechuudha. Guddina yookaan dureessa ta'uu ishee agarsiisuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti. Lammaffaa qabatee kan jiru Chaayinaadha waan ta'eef isaan kun hojii onlaayinii babal'isanii kan hojjechaa jiranis isaanuma sooreyyii ta'an kanadha jechuudha. Nuyi as teenyee sababii biyyi keenya hiyyeetti taateef waa'een hojii onlaayinii confused nu godha yookaan waliin nudha yoo ta'e biyyoota dureeyyii ta'antu hojjechiisa jechuudha. Innis bara 2016 jalqabe jechuudha akka lakkoofsa faranjiitti. TikTokiin kun yeroo dhiyoodha jechuudha kan inni dhufe egaa. Baay'ina fayyadamtootaa biliyoona 1.5 isaa ol kan qabudha. Chaayinaan kun egaa appilikeeshinoota baay'ee hojjetteetti jechuudha. Inni kan biraan appilikeeshinii yeroo dhiyoo keessa dhufee fi fast growing technology jedhamee beekamu appilikeeshinii baay'ee moodernii ta'edha jechuudha. Warroonni ammaan dura warroonni 8 kuni warra baay'ee nu miidhanidha jechuudha. Baay'ee itti miidhamne. Kana qofa miti appilikeeshinoonni social miidiyaan live streaming social network baay'een
hedduudha jechuudha addunyaa kanarra yuuzarii miiliyoona 100 fi ol kan qabanii kaafnee utuu ilaalle gara 100 oliitu jira jechuudha. Miiliyoona hordoftoota yookaan fayyadamtoota miiliyoona 100 fi ol kan qaban qoftiyyuu pilaatfoormii 100 oltu jira jechuudha. Miiliyoona 100 gadi kan qaban immoo lakkoofsaan hedduudha jechuudha. Asirratti egaa muraasa kaasne waan ta'eef nuti hanga 10ttidha kan isaa olis booda hin barbaachisa yoo ta'e itti dabalaa deemuun hin danda'ama waan ta'eef kan biraan warroota Popolive yookaan fast growing technology isa jenne kana koompaanii V-Show Private Limited kaampaaniidha. Viidiyoo showudha. Innis private company limited by shares in Singapore kan jedhamudha. Singapore kun egaa kibba baha Eeshiyaatti kan argamtudha jechuudha. Aardii Eeshiyaa taate kibba baha Eeshiyaatti kan argamtudha jedha. Launched in 2022 2022 kan jalqabamedha. Popolive'n kuni bakka itti qarshiin guddaan hojjetamaa jirudha jechuudha. Gara fuulduraattis hojiin nuti hin hojjenna jechaa jirru kana ta'uu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana akka isin biraan hafne dhaamsa guddaan isiniif dhaama. Isheen salgaffaarra jirtuu fi Popolive'n kunii fi isheen kurnaffaa jirtu haala isheen jettu kuni hojii nuti gara fuulduraatti irratti hojjenna jedhee karoorsee jirudha waan ta'eef sababiin isaa mooderniidha isaan kun lammaan. Popolive'n 2022 dhufe isiniin jedheera. Fast growing technology jechuudha. Biyya Singaaporiin keessatti kan argamudha. Bara 2022 kan jalqabamedha. Fayyadamtoota miiliyoona 10 fi isaa ol kan qabudha. Bakka itti qarshiin guddaan illee hojjetamaa jiru jechuudha. Innis laayivii egaa laayiv istiriimiin yeroo baay'ee laayiviin Popolive yeroo jennu tamsaasa kallattiidha yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa feesbuukii, telegiraamii, yuutuubii fi feesbuukii irratti bal'inaan laayivii kan jedhu jira waan ta'eef yeroo baay'ee yuutuubii irratti namoonni laayivii televezyiinii irrattis haa ta'u yuutuubii irrattis haa ta'u laayivii galaniitudha kan isaanii leenjiis haa ta'u barnoota tokko tokko walii kennan jechuudha. Karaa oonlaayinii jechuudha. Waan addaan qabu hojiin kunis egaa bifa moodernii ta'een sooshaal neetworkii jedhamee laayiv istiriimii isa jennu kan dhufedha jechuudha. Laayiv istiriimii jedhamee kan dhufedha. Laayiv istiriimii jechuun egaa tamsaasa kallattii jechuudha. Tamsaasa kallattiidha. Kaayyoon isaa tamsaasuma kallattiidha jechuudha. Akka booda isin hin dogoggorsineefi akkamittiin hojiin irratti hojjetama. Singaapor kuni Chaayinaa wajjin walitti dhiyaatu ollaa walii jiru waan ta'eef biyyi Singaapor naannoo Chaayinaa jirti jechuudha. Kan biraan haalaan kun immoo haalaa tiimii kaampaanii jedhamuun kan hoogganamudha. Inni immoo Eeshiyaa ba'aatti kan argamudha jechuudha. Chaayinaan Eeshiyaa ba'aatti argamti waan ta'eef bara 2019 kan jalqabamedha jechuudha appilikeeshiniin kuni. Innis voice chaatiidha. Sagaleedhaan namoonni odeeffannoo waliif daddabarsaa. Achumaan gatii appilikeeshinii kana irratti wal quunnaman waliin hojjetaniif appilikeeshinii kanarra turanii beeksisa tokko tokko ijaa hojjetaniif kaffaltiin isaaniif kaffalama jechuudha. Amma kanaan duraatti feesbuuk irratti wanti nuu kaffalame hin jiru. Telegiraamii irratti wanti nuu kaffalame hin jiru.
Facebook irratti waan Instagram irratti wanti kaffalame hin jiru. YouTube irratti namoonni muraasni fayyadamaniiru. Twitter irratti namootuma United States fayyadamee beeku. Telegram irratti biyyoota Arabootaatu itti fayyadama malee waan fayyadamne hin qabnu. WhatsApp irrattis baay'inaan warra United States dha kan fayyadame. LinkedIn irrattis United States dha kan fayyadame. TikTokiin amma tokko China dha jechuudha kan amma tokko uummata keenya fayyade jechuudha. Popo Live'n egaa Singapore kun gara Chinaatti dhiyaate jirti. Ardi Asia keessatti argamti waan ta'eef isa kana isin dubbisa. Bal'inaan egaa yaaddoo namoota keessa jiru akkamittiin hojii hojjennee onlaayiniidhaan qarshii argannaa isa jedhamu yaaddoo keessa warri jirtan akkuma Facebook akkuma Telegram application dhiyoo hojjetame irraan kan hafe waan addaan jiru. Boris immoo wanti kana caaluun hojjetama. Viidiyoo showudha isiniin jedheera. Viidiyoodhaan odeeffannoo waliif daddabarsu barsiisu namoonni keessumatti namoonni waa barsiisu waa leenjisu namoota qajeelchuu orderii gochuu dandeessan application kana irratti baay'ee fayyadamaa taatu. Akkamitti hojjetama isa jedhamuuf immoo viidiyoo isiniif hojjechaa deema waan ta'eef gaaffii keessan asumaan comment gochuu dandeessu. Inni kun rafaa irra jiru haala inni jennu kun Hangzhou Yayan Network Technology kan jedhamuudhaan innis share kaampaaniidha. Yeroo baay'ee hojiin karaa onlaayinii kuni giruuppiidha isiniin jedheera. Pilaatfoormiin kamiyyuu immoo share kaampaaniidha. Yeroo baay'ee share kaampaaniidhaan kan hojjetamudha jechuudha. Nama dhuunfaatiin kan inni hojjetamu miti. Namoonni baay'een nama dhuunfaa yookaan immoo seexanni wayii iddoo lafa jalaa taa'ee yookaan iddoo dhokataa taa'ee wanta inni hojjetutti fakkaata. Baay'ee nama rakkisa jechuudha. Kanarraa hubannoon keessan dabaluu akka qabu viidiyoo kana keessatti waan baay'ee hubattaniif todhee yaada. Haala appilikeeshiniin kun egaa teekinooloojii kaampaanii Hangzhou Yayan Network Technology jedhamuun biyya Chaayinaa keessatti kaampaanii argamu kanaan kan hojjetamedha jechuudha. Egaa Chaayinaan immoo egaa baay'een keenya biyyootuma kana keessatti iyyuu dhufanii ijaarsa adda addaa, hidha adda addaa, piroojeektii adda addaa, humna ibsaa, daandii hojjetaa oolu. Namootuma isaaniiyyuu asitti baay'ee argaa oolla waan ta'eef akka seexana wayiitti hin fudhatina. Teekinooloojii matu guddate malee hojiin onlaayinii kuni wanta baay'ee nama yaaddessu miti. Garuu wanti dhoksaa wanti nama yaaddessu tokko jira. Ijoolleen baay'een utuu wanti qabatamaan jiru utuu daandiin ittiin hojjetanii galii argatan jiru dhaxxanii hafuuran taanetti harka laattanii booda immoo wanti keessaa isin baasu dhibee rakkoo keessa kan jiran baay'eedha. Sanarraa illee of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Haalaan kun egaa bara 2019 dhiyoodhuma kana kan jalqabamedha jechuudha. Yuuzarii miliyoona 1 fi isaa ol kan qabudha. Achirrattis qarshiin doolaaraan ni hojjetama. Karaa teeleebirrii, karaa baankii keenya biyyoota keessa jiranii kanaan galii keessan argattan sana baafachuullee kan itti dandeessanidha waan ta'eef gaafa appilikeeshinii kana keessa seennee hojii jalqabnu waan baay'ee hubachuu dandeenya waan ta'eef hubannoo isinii kennaan deema. Hojiin onlaayinii egaa kanadha. Hubannaa gama kanaan argachuu akkasiin qabdan waan natti dhaga'ameef waan yaade waan ani odeeffannoon qooduu qabu asiin isinii qoodeera. Namoonni yaaddoo keessa jirtan yaaddoo keessaa ba'a. Yeroo baay'ee sodaan namoota yoon du'e hoo yoon bade hoo hafuura 666 achirraa yoona qabate hoo jedhanii sodaa keessa isaanii erga bulchanii utuun jaallatin rakkoon kun immoo utuun jaallatin rakkoo kana keessatti utuu isaan kufanii namoota baay'ee argine jechuudha. Maaliif jalqaba sodaa keessa jira, sodaa keessa bule waan ta'eef kanadha. Waan isin ajaa'ibu
warri 666 kuni isin qabnaani gadi isinin dhiisanii rakkinni jiru jechuudha. Lubbuu namaallee ni galaafatu jechuudha. Isa kana egaa keessa hin seenu. Garuu appilikeeshinoonni nuti jennu kuni akkaawuntii keenya nutu to'ata, nutu hooggana, dileetii gochuu kan danda'u nuyidha, cufuu kan danda'u, banuu kan danda'u nuyi jechuudha. Qaamni kan biraa kan nu to'atu, kan akkaawuntii keenya to'atu, kan bakka nuyi deemnutti nu hoogganu akka hin jirre ta'uu hubattanii yaaddoo sodaa keessa jirtan keessaa baatanii gara kanaatti akka dhuftan isinan jedha. Sababiin isaa hubannoo argachuu barbaaddanii namoonni na gaafachaa turtan kun deebii isinii taa'ee yaada. Yeroo itti aanu egaa hojii keessa seennaa isin beeksiseera waan ta'eef akkaataa itti hojiitti seennus egaa viidiyoo isiniifan hojjedhaa wanta abbeen irraa deema haala ishee na gubdi. Kana dhagaa waa'ee hojii onlaayinii fi hubannoo namootaa wajjin wal bira qabee waa'ee sooshaal neetwoorkii akka itti isinii ibseera. Hojiin nuti hojjennu egaa sooshaal neetwoorkii irrattidha kan inni hojjetamu. Hojiin kamiyyuu sooshaal neetwoorkii irratti hojjetama waan ta'eef maaliif sooshaal neetwoorkiin hin jiru taanaan wanti nu irratti odeeffannoo wal jijjiirru hin jiru. Odeeffannoo irratti wal jijjiiruudhaaf sooshaal neetwoorkiin jiraachuun dirqama. Kana waan ta'eefidha egaa maaliif kan jedhu gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii irratti naa maxxansuu dandeessu. Maatii keenyatti warri hin dabalamin jirtan immoo egaa chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Odeeffannoo yeroo fi guyyaa guyyaa qabadhee isiniifan dhufa. Gaaffiif yaada qeeqa qabdan sheerii gochuu hin dagatina. Walafeeraa itti wal waama hubannoon kennamuu qabu yoo jiraate wanti hafe yoo jiraate sheerii naaf gochuu dandeessu, yaada naaf hiruu dandeessu. Akkuma argaa jirtan karaa iskiriinii irratti argamu kana karaa bilbilaa, karaa telegiraamii, feesbuukii fi yuutuubiidhaan yaada keessan naaf qooduu hin dagatina. Kan isinii wajjin ture obboleessa keessan ana Hindaalee Addaamuudha. Haga viidiyoo taanu walitti deebinutti ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Nagaan naaf tura. Ciao.